biiroon daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa waggoottan 5 darban hojii baay'eedhaan milkaa'ee jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Waan yaadan ibsinu caala waan gochaan agarsiisnu waan lakkoofnee agarsiisnu waan qabnuuf jechuudha. Kanas immoo hojiiwwan kana waan agarsiisnu kana kan hojjechuu dandeenye hirmaannaa uummata keenya qooda fudhattoota keenyatu hunduma isaaniitu gahee keessatti qabe waan ta'eef hojii keenya qofa odoo hin taane hojuma uummataa hojii hawaasa keenya guutuudha. Garuu akka biirootti immoo waggoota 5 kana keessa waan ittiin nu milkoofne biiroon daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa akkuma beekamu hojii misooma daandii fi misooma bu'uuraalee geejjibaa fi loojistiksii ijaaruu, ijaarsisuu, qorachiisuu, karoorsuu, bulchuudha. Dabalataanis immoo hojii daandiiwwan ijaaraman kunuunsuu, suphuu fi bulchuutu hojjeta. Hojiiwwan hojjetaman kana keessa baroota darban waggoota 5 kan ittiin milkaa'e maalinni hojiiwwan pirojektoota eegalamanii odoo hin xumuramin hafanii madda komii turan gaafii uummataa turan hedduu xumursiisuun danda'amee jira. Kanaafis fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Baalee aanaa dalloo mannaa fudhanne daandiin bara diimtuu bareedaantuut kiiloomeetira 96 kan dheeratu riqaalee gurguddaa 9 ol kan qabu istiraakcharoota gurguddaa kan qabu baay'ee madda komii kan ture waggaa dheeraa lafarra kan harkifate xumuruun danda'amee jira kontiraaktara biyya keessatti. Amma fakkeenya qabeenya daandii bara 2013 xumura bara 2013 kiiloomeetira 58 fi 50 irra ture xumura bara 2017 karaa kiiloomeetira 62 fi 500 ol irraan ga'uun danda'amee jira. Inni biraa biiroon keenya kan hojjetu hojii suphaa daandii jechuudha. Waggoottan 5 darbe kana keessa bu'uurri hojii suphaa daandii wal qabatee bu'uurri guddaan kaa'amee jira. Innis maal inni daandiin erga ijaarametti hojiin suphaatis baajata guddaa barbaada. Kanaaf dameewwan suphaa godina hundarratti jechuun hin danda'ama. Godina 20 irraa dameewwan suphaa qabna. Dameewwan suphaa kanaaf immoo akkuma ammas ilaalaa jirtan kana maashinaroota bituudhaan hojii suphaa daandii maashinara barbaada. Suphaa yeroo tokko gaggeessuudhaaf xiqqaate maashinara 7 hanga 8 si barbaachisa maashinaroota gurguddaa kana. Kanaaf maashinaroota hedduun bitamanii dameewwan suphaatiif qoqqoodamanii jiru. Dameewwan suphaa immoo waajjira babal'aa hojii isaaniitiif mijataa ta'e godinaalee irratti akka isaan argatan taasifamee jira. Innis immoo dameewwan suphaa kun kan gaggeessu baajata fandii federaalaatiin bulchiinsa daandiiwwan federaalaatiin ramadamuun waan bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaatiin waan ta'eef dabalataan immoo daandiin sun inni damee suphaatiin daandii haga kiiloomeetira 1700 waggaadhaan kan suphinu jechuudha. Baajanni ramadamu naannoo biliyoona 1 waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qabeenyi daandii keenyaa immoo akkuma dura sii kaase baay'ee bal'aa waan ta'eef daandiin immoo itti fufiinsaan tajaajila kenna. Carraan manca'uusaa daandiin Oromiyaa naannoo hundatti itti fayyadama jechuudha. Loodii guddaa waan qabuuf isaafis immoo fandiin daandii tirree yeroon fandiin daandii naannoo waggoottan 5 darbe kana keessa kan hojiirra oole jechuudha. Labsiin isaa bara 2012 bahus sana hojiirra oolchuun mariisistee karaa hojiitti jijjiiruun baay'ee yeroo waan fudhatuuf 2015 irraa kaasee galii sassaabuudhaan hojii daandii suphuun eegalame yeroo ammaa kana hojiin fandii daandiiwwan naannoo Oromiyaa idilaa'ee bakka hundatti baratame akkaataa qajeelfama qabaa labsii qabaa dambii qabaa haala qajeelfamni jedhuun dambiin jedhuun labsiin jedhuun akkasanitti hojiirra oolaa jira. Kan biraa biiroon daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa kan ittiin milkaa'e hojii ijaarsa riqaalee rarra'aatiin jechuudha. Ijaarsa riqaalee rarra'aa lafa daandiin hin jirre lafa misoomni bu'uuraalee hin qaqqabnetti waan ijaaramuuf riqaalee rarra'aan bara 2014 akka ragaan agarsiisutti lakkoofsan 6 ta'utu jira. Amma garuu waggoottan 2 darban waggaa 2 keessatti riqaalee 60 xumuruun danda'amee jira. Riqaalee 60 godina hunda keessatti xumuramee tajaajila kennaa jira. Hawaasnis baay'ee kan itti gammadee mootummaallee kan itti galateeffate edaa mootummaan nu beeka nu yaadata jedhee hawaasni imimmaan isaa harcaasaa kan itti galateeffatudha. Kanaaf waggoottan 5 darban kana keessaa filannoo marsaa 6ffaan as imimmaan hawaasa keenya hamma danda'ametti qoorsuun danda'ameera. Ammas garuu tumsa uummataa, tumsa qooda fudhattootaa walitti qindeessuudhaan kana caala hojii kanaan olii hojjechuudhaaf abdii jajjabina kan namatti toredha. Kan biraa bu'uuraalee geejjibaaf loojistiksiiti hojii biiroon keenya kan hojjetu. Bu'uuraaleen geejjibaaf loojistiksii kun amma buufata konkolaataa qindaa'oo fudhatte madda galiiti utubaa diinagdee godina sanaati jechuudha. Akka waliigalaatti ragaan akka agarsiisutti buufata konkolaataa qindaa'aa 10 xumuramee jira. 10 keessaa 5
waggoottan shanan darbe keessa kan xumuramedha. Buufanni qindaa'e shaashamannee waggoota shanan kana keessa xumurame, kan Jimmaa akkasii, kan Walisoo akkasii. Kanaaf lakkoofnee kaasuu waan dandeenyeef ammas immoo kan Asallaa fi Kaffichee xumuruudhaan tajaajilaaf banaa gochuudhaaf bara kana haala addaatiin hojjetamaa jira. Agarsiisni kun baay'ee waan guddaa qaba. Tokko muuxannoo seektaroota biraas qoddachaa jirra. Carraa kana fayyadamnee miidiyaalee baay'eetu dhufanii miidiyaalee baay'eetu suuraadhaanis kaasatanii yaadas fudhatanii dabarsaa turani. Kanaaf waan biiroon kun karoorfate waan biiroon kun hojjete uummatatti beeksisuudhaaf carraa guddaadha kun. Carraa guddaa amma yeroo biirootti waamtee miidiyaa tokko waamtee maal gootee garanaaf garasitti rakkachuurra asitti erga takka asitti bifa qindaa'aa ta'een dhufee miidiyaan hundi akka barbaadutti akka fedha isaatiitti fudhachuun sun waan guddaadha. Irra caala immoo ragaan kuni qabeenya bakka qabeenya Oromiyaati, qabeenya uummataati. Qabeenya uummataa kana ragaa kuusuufillee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kun amma barreeffamaan qindaa'ee taa'a, suuraadhaan qindaa'ee taa'a, akkasuma viidiyoodhaanis qindaa'ee waan taa'uuf haala salphaa ta'een qabeenya kuusuu, qabeenya ofii beekuu sana waan ta'eef baay'ee bu'aa guddaa qaba. Nullee kan warra biraas sirriitti ilaallee ragaa keenya akkamitti qindeessinaa, akkamitti itti fayyadamnaa, akkamitti bulchinaa. Ragaan qabeenya baay'ee odeeffannoon qabeenya. Namni immoo qabeenyaan waan hunda raawwachuu kan danda'u yeroo kam maal qabna turre maaltu hojjetame ture kan jedhu isaa yaadachuudhaaf wantoota immoo hafanis immoo irra deebi'anii ilaaluudhaaf baay'ee bu'aa guddaa qaba.